Sinsida. Jiksaachuun anadha. Jiksaachuun sida. Arraa hojii guddaa tokko fansi barbaade. Egaa akkuma beekamu hojiin amma yeroo ammaa kana beekamtii malee hojjetamu, beeksisa malee hojjetamu, nama barbaada, beekuu barbaada. Sanaaf jennee dhaabbata keenya kana immoo beeksisuu barbaannee waan ta'eef si barbaanne. Nu hojjettaa beeksisannee. Maal rakkoo qabne kun hojii keenyadha. Tokkoffaa hojii keenya nuti qulqullina hojjennuun hin beekamna. Dabalataan hojii nuti hojjennu hordoftoota baay'ee qabna sababaatiif takkaatti miliyoonota bukkeessanii gaa hojiin keessanii filannoo sirrii filattani. Egaa keessattuu immoo hojiin keenya beektaa hojii dhaabbata guddaadha. Bareechitee nu beeksisuu qabda. Waan maallaqaan wal qabatu kana dura karaa Facebook haasofne natti fakkaata. Haga miliyoona tokko yoo simatu jedhee nuti cima garuu tuma ta'uu rakkoon qabu. Wanti guddaan hojiidha waan ta'eef inni itti walii galle. Kan na waamtaniif maqaa koo beektuuf natti fakkaata. Hojii koo beektuuf natti fakkaata. Hojii keessan anumaas bukkee yaabadhee gaafa naasoo kana beeksisa hojjechaatiin jira. Anis fuula yoo wal argine immoo wayyaa hidheen si arguu barbaade galatoomin si jedha. Sinumtina anaa wal argitanii na wajjin haasomtiyyuu dhaabbata keessaniif beeksisa sababateef karaa kana shakkii tokkoon isin hin galiiniti. Galatoomii egaa aartiitti dabalii waan gaarii godhi kaffaltiin si raawwatama. Inni rakkoon tokko hin jiru. Jabaadhu shi jabaadhu hojii kee mun dinqisiifannaa si hordofnaa baay'ee si jaallanna shi akka dhaabbataattis akka dhuunfaattis. Galatoomaa nu kabajaynu waamu keessaniif. Ulfaadhu. Dhaabbata Butulluu beeksisaa jira. Kanaan birrii guddaa argachuun oolu. Wajjin qaxaramnee na biraa hojii uummatee dhaabbata guddaa akkasii beekamtii godhatee mileenaan beeksisa ka nan du'e ka anoo fi waan ittiin buna shaayii jedhuun qabu ati mileenaan nan du'e ka isati amala fafii qabdu maxxansuun qaba. Akkati itti dhufte beekam. Haadha manaa nama waan itti goototuun beekuumoo nan barreessa. Amman jiksaa maqaa balleessuun qaba. Beekamaadha dhuguma beekamaadha beekamtii isaa irraa fudhachuu hin danda'u. Beekamtii isaa kana akka inni beeksisicha adda kutu gochuuf akkaataa dhufaatii isaatii isa durii isa hammeenyaa sana maxxansa. Haalaanis telegiraamiidhaan, feesbuukiidhaan, tiiktookiidhaan haga isaa beekamuu baadhu yoo hordoftoota hedduun qaba nan barreessa. Isayyuu maqaa akkaawuntii koo sobaatiin hin barreessa malee isa dhugaatiin barreessee naanaanis walitti bu'uu danda'a gatii ta'eefi feesbuukii koo akka waaqedhuun hin barreessa. Anis booda sobeen akka nama isaa gaddeen ta'a. Nan beeka. Siin godhu taanaan dhuguman nama. Jigsaa Promotion namni jedhama dhaabbata sana bakka. Annan badeera ka anatu maqaan bade. Yoo fi koos maqaa koo nyaadhe maqaa dhaabbata kootis nyaadhe. Maal jechuudha kun? Profaayiliin amma kanaamu. Dheengadda miliyoona tokko mallatteessee moo akkamitti nama akkasii wajjin ani walii gala siluma isaa? Tas walii galtee kana maa adda kutuun qaba maal jechaadha? Nama maqaa akkasii qabu wajjin akkamitti dhaabbanni ammas ga'u gaddeebee maqaa dhaabate har'aa kaasedha walii galticha addaan kuteera. Indaamu tan bilbilamu. Hello. Nagaa damini akkam? Jirta maali ati maqaa akkasii qabu damo nama biraatu jira. Profaayiliin kaallee ani sirraatti dhagee faallan itti beekuuf. Wanti akka kana akkamitti taati nama akkasiidha durumayyuu maamnatti nimne kana dursite. Sakkasii gana fala biraan barbaadin bakka kun waan hin taanedha. Har'aa kaasnee waliigaltee keenya adda kunneerraa nuuf hin hojjetin. Lakki hin barbaanne nuuf hin hojjetin hin barbaannu. Nama bira hojjechiisna beeksisa namni hojjetu guutee gaarii dhennessi bira dhufne malee nama maqaa akkasii qabu hin hojjennu bakka. Ciao nagaatti lamuu waliin arginu ciao. Hello. Incuuf jechuudha namichi kun. Maal amma namni nama cabsuuf hin teessu jechuudha. Waliin dhooftuudha sagaagaltuudha hattuudha jedhanii maqaa koo kunoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti baasanii kaleessa saaban kee farree naafanii kana karaatti na cabsuufi maqaan hin qabne yoo wanti kaleessa waan ta'edha miti har'an jijjiirameera jijjiiramuu kumaaf nu batan maaliif walitti hinaafna garuu maal miidiyaa hawaasaa gubbaatti baasanii waa'ee namaa kana daldaluun maal barbaachise maaf wal cabsina. Jijjiiramni irra borismoo hojjenne jijjiiramne inni walii galtee isa jalqabaan lammataa nama wajjin uumne
kunoo keessatti addana dira kutan maal miidiyaa hawaasaa kana garuu tokko waan gaarii fayyadama tokko maqaa balleessuuf dudduuba namaa deemee kaleessa waa'ee namaa seenaa namaa dudduuba deebi'ee qoteetii waan hin taane namarratti maxxansuuti maqaa namaa balleessa miliyoona tokko harkaa baasan